موتي وكفلفا تهدلتني قمني ورجي بقى بيفتو تغيري إساف سجدو دافين نفلي إني موتي أكم جرتو نجا كيسني مكا غوفتا يسوسين نجا سنغافتا مكا يانا دلوتا غوفتا كين يسوس كريستوس نجا أنجيسن أما وايد دلوتا غوفتا كين يسوس كريستوس إذا سين للبا غبابا سن أجيسيسا غوفتان كين يسوس كريستوس إن ألتي دوامتي دلتشو سامة عامل كلون جتشا سدين إبسا جتشي كن سدن هن نفه هن ألتي هم ملتي سجرور كنا سدن سايو بيكونو برباچيسا هن ألتي دوايو بينgne هنگو وان ندو غغرسن تجرا نموني دلتشو يسوس كريستوس غرا ماريامتي غافت ألتي غاسي جلقبا جرينيا ساتي فدتو جريني يسوس كريستوس أچي جلقبه وان تأي ساني فكاتا أكاسيت أمانو أكاسيت نما منسيسو بربادو يسوس كريستوس هن نفه سجرو بيكو برباچيسا هن نفه جچون أتمت ماليف نمي توكو biyyatti dhalate tokko biyya kan biraa dhaqee hin dhufe jedhama. Iddoo tokko ture iddoo tokko yoo dhaqee hin dhufe jedhama. Tureera jechuudha namichi sun iddoo sana utuu hin gahin biyya sana utuu hin dhaqin iddoo kan biraa tureera jechuudha. Jiraachuu namichaa achi garasii jalqabe jechuudha malee gaafa biyyicha dhaqee kaasee miti. Kanaaf Yesuus Kiristoos duraan dursee tureera. Iddoo ture sanaatii dhufe. Hin dhufe inni jedhu kun jechi kun eessatti argina? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:19 dura argina. Ifti gara biyya lafaa dhufeedha. Ifa ta'ee dhufe. Ifa jireenya namaa ta'ee dhufe Yesuus. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 gubbaadha ammoo ilmi namaa isa bade barbaachuudhaaf dhufeedha. Nama bade barbaachuu warra badan namoota lubbuun isaanii badee harka seexanaatti gale barbaachuu dhufe. Oolchuudhaaf deebisuudhaaf dhufe. Hin dhufe inni jedhu kun bifa kan biraatiinis iddoo kan biraatti mul'ata. Hin dhufeen kun egaatii akka nama sinii jedhee Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa utuu hin dhufin tureera. Raajii Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 gubbaadhaati. Yaa waa'ee Beetlehem murtii dubbatu si keessaa hangafni naa ba'a jedha. Hangafni saba koo naa ba'a jedha Waaqayyo. Ba'uunsaa garuu kan duriitii kaaseeti jedha. Yoo dubbiftan kutaa sana irratti sagalee akka jedhu argatu. Ba'uunsaa kan amma gaafa ba'e sana utuu hin ta'in kan duriitii jalqabe duriitii jechuun waggoota jalqaba hin qabne xumura hin qabne jechuudha. Achi jalqabeeti tureera. Isatu dhufee dhalateedha. Isatu dhufe keessaa naa baa'eedha. Akkasuma immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 jalqabnee yoo kaafne duraan dursee sagalee ture. Sagaleen kunis immoo Waaqayyo bira tureedha. Sagalee ture. Sagaleen iyyuu Waaqayyo tureedha. Sagaleen kuni ilma Waaqayyooti. Logos jedhu afaan warra Giriikiitti. Sagalee isa dubbatan kan utuu hin ta'in sagalee Waaqayyoo isa jireenya namaa kennu. Inni duraan dursee Waaqayyo abbaa bira ture. Inni immoo foon uffatee dhufee nu keessa buleedha. Boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irraa sagaleen foon ta'ee nu gidduu buleedha. Ayyaanaaf dhugaadhaanis immoo mul'ateedha. Duraan dursee ture jechuudha. Waaqayyo abbaa bira ture. Gubbaa sana teessoo Waaqayyo irra ture. Jiraataa bara baraa ture. Isatu dhufee gara biyya lafaa kana dhufe. Isatu dhufe. Isatu attamitti dhufe Waaqayyo abbaati isa erge. Waaqayyo warra badan barbaachuudhaaf namoota fayyisuudhaaf Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallatee yeroo tokkicha ilma isaa amma kennutteedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaafnee dubbifnu. Waaqayyo jaalala isaa mul'isuudhaan ilma isaa dabarsee kenne. Kennamee dhufe. Biyya lafaatiif kenname. Kennaa biyya lafaati Yesuus Kiristoos. Biyyi lafaa beettee yoo fudhatteef jireenya fudhachuu jechuudha Yesuusin fudhachuun. Yesuus Kiristoos kennaadha. Waaqayyotu kennaa naan dhufe malee ofumaan dhufe miti. Waaqayyo biyya lafaatiif kenne. Waaqayyo fayyina biyya lafaatiif erge. Dhufeen egaa isa kana. Akkamitti dhufe immoo namni tokko fakkeenyaaf biyya tokko yommuu dhaqu akka fageenya lafa sanaatti akka dandeettii isaatti tiraanspoortii garaagaraatiin deema. Xiyyaaraan hin deema, markabaan hin deema, konkolaataadhaan deema. Yesuus biyya Waaqaatii gara biyya lafaa dhufe. Tiraanspoortiin ittiin inni dhufe hin jiru. Garuu inni dhufee hin dhalate. Lafarra hin jenne dhufee gaara Maariyaam keessatti dhalate. Hin dhalate jechuun maal jechuudha? Nama ta'e jechuudha.
eenyutu waaqatu nama ta'e waaqayyotu nama ta'e dhalate namoonni tokko tokko hunda goggoru namatu waaqa ta'e kan jedhan jiru no namni waaqa ta'uu hin danda'u yeroo asirratti dubbannu namatu waaqa ta'e miti namni yoo waaqa ta'e waaqa tolfamaa ta'e jechuudha waaqa namni kan harki waaqa uumeedha namni uumamni deebi'ee waaqa hin ta'u yoo waaqan ofiin jedhee waaqa tolfamaadha jechuudha garuu Yesuus Kiristoos waaqi kuni nama ta'u malee immoo hin dhalatu Maariyaam nama kana deesse haadha Yesuus jedhamti malee haadha waaqaan jedhamtu akka jedhame gaariidha jedhee nama nan waaqayyoon ulfina isaatiin guddummaa waaquma isaatiin ifa isaa guddaadhaan dhufee utuu Maariyaam irra buufatee Maariyaam dhiibnaan lafti iyyuu hin baatu garuu inni attam ta'e nama ta'e dhufee garaa ishee keessatti dhalate nama ta'e gadoof deebisee ulfina isaa kana kaa'ee waaqummaa isaa bade miti waaquma sanaadha garuu waaquma sanatu nama ta'e dhalate waaqummaan isaa garuu keessaa hin bade miti hin geddarames miti waaqayyoodha inni dhalate sun waaqumatu nama ta'e dhalate hin ta'e malee hin geddarame miti garaa namaatti geddarame miti kun doktiriinii barumsa doktiriiniidha garuu isin dogoggorsuun qabu jettuma macaafni qulqulluun jedhuudha kun inni amma dubbadhu kun lafuma kaaseen dubbadha miti dhalachuu isaa akkuma hundumtu beektan amma bara kana torban kana yaadataa jirtan Yesuus dhalateera dhalachuu isaa immoo biyya lafaatu bareera amma biyya lafaatu yaadataa jira hin dhalate egaa akkamitti dhalatee nama ta'ee dhalate Maariyaam iyyuu gaaffii guddaa kaafte gaafa Gabri'eelitti hime kun attamitti ta'uu danda'a jette atis amma namni tokko kan siin galle jira amanteenuma kiristaana taateeyyuu kun attamitti ta'a jette kun hojii waaqayyooti hojii dinqii waaqayyooti hafuura waaqayyootu dhufee waaqayyo abbaatu dhufee mucicha sanaa garaa Maariyaam keessatti mucaa taasise isa waaqaaf lafa uume kana guddummaa waaqummaa isaatiin dinqii isa hojjete kanatu dinqiidha dhaloonni Yesuus Kiristoos taraa miti dinqiidha dinqii waaqayyooti yommuu waaqayyo gad deebi'ee nama ta'u dinqiidha waaqayyo abbaan achi keessaa harka qaba hafuurri qulqulluun achi keessaa harka qaba nama ta'ee dhalate isa kana egaa amma inni nuyi dhalachuu Yesuus jennu yoo kana beekuudhaa baannes rakkisaadha wanta nama dubbadhu kan of eeggannaan dhaggeeffadhaa nama ta'ee dhalate Maariyaam durbarraa dhalate Maariyaam haadha eenyu jedhamti haadha Yesuus isa nama ta'e Yesuus jechuun nama fayyisaa cubbuu namaati inni saba isaa cubbuu isaaniittiin fayyisaa kanaan maqaa isaa Yesuus jettee haadha waaqaa utuu hin ta'in haadha Yesuusiidha Yesuus isa nama ta'e deesse waaqayyoon isa ol guddaa san ulfina isaati utuu inni ulfina isaa lafa kaa'in hin da'amu inni nama hin ta'u inni garaa namaa keessan ta'u nama ta'e kun ta'eera eenyu godhe waaqayyo abbaa hafuura qulqulluu inni immoo godhee fedha waaqayyootiin garaa Maariyaamitti mucaa ta'ee dhalate ammayyuu gaaffii qabaachuu dandeessa garuu nama ta'ee dhalateera Yesuus galanni waaqayyoof haa ta'u jecha lama irratti dubbadheera mammaatti hin dhufe isa jedhuu fi hin dhalate isa jedhu macaafi qulqulluun jecha sadiin ibsa siniin jedheera macaafi qulqulluun dhalachuu Yesuus Kiristoos jecha sadiin ibsa yaadadhaa hin dhufe hin dhalate amma immoo hin mul'ate isa jedhu ilaalla ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gubbaadhaati ilmi waaqayyoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate jedha hin mul'ate jechuun maa inni waaqa hin mul'anne waaqa namaan arginetu ijaan argame jechuudha foon uffatee mul'ate foon ittiin mul'atan namni foon arguu danda'a hafuura garuu arguu hin dandeenyu iji keenya hafuura arguu hin danda'u hafuuran arginu hafuurri sun foon ta'ee ija namaatiin mul'ate kanaaf Yohaannis ergaa isaa keessatti mul'ate isa jedhutu isa iji keenya argee harki keenya qaqqabateedha boqonnaa 1 lakkoofsa 1 jalqabdanii dubbiftan iji keenyas argee harki keenyas qaqqabeedha qabatamaa ta'e harkaan qaqqabani ergamoonni isaa warri isa bukkee jiran haammatanii miilla isaatti jilba isaatti kufanii ta'an Yohaannis jilba isaa gidduu lixanii ta'ani akka mucaa isaatti waaqayyoon maaltu itti siqee qaba ergamoonni iyyuu ittiin siqani hin danda'an waaqayyo ta'uu dhiise jechuu koommoo miti waaqayyo kun nama ta'eeti garuu harka namaatti dhufee galee harka namaatiin qaqqabatame
hamma namni qabee hidhee ajjeesutti iyyuu ga'e gad of deebisee amma du'a fannoottedha. Filiphisius boqonnaa 2 irratti nama ta'ee argamedha. Mee Filiphisiusiin utuun hin xumin dura isinii dubbisa. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 5 amma 8tti dubbata. Akkas jedha. Yaada garaa isa Yesuus Kiristoos qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii afanitti hin lakkoomne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galleellee of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiinis hin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee amma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Akkas ta'e kanoo Yesuus Kiristoos. Bifa isaatiin nama ta'e argamedha. Ulfina isa Waaqayyo abbaadhaan wal isa qixxeessu sanaa akka waan tokko qabatanii afanitti hin lakkoomne inni isheedha. Museenii mana mootii taa'ee intala mootii jedhamu tuffateedha. Nama Waaqayyooti. Museenii abdii saba isaati. Bilisa baasaadha. Saba isaa kan mana garbummaatii baaseedha. In tuffatee ilma intala Fara'oon jedhamuu jedha. Ulfina guddaadha ture. Mootii ta'a ture. Biyya Fara'oonitti, biyya Misiritti. Garuu sana wayittuu hin lakkoomne Museen. Wayittuu hin lakkoomne in tuffateedha. Badhaadhummaa Kiristoos ulfina guddaatti lakkaateeroodha. Kanaaf hin jibbe saba Waaqayyoo warra hin ta'in gidduutti mo'uu hin barbaanne. Ari'atamee isaaniif jedhee dhaqee lafa onaa keessatti waggaa 40 dhiphate. Kiristoos dhufee ulfina waaqayyummaa isaa isa abbaa isaa wajjin wal qixxeesse. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaa tokko. Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa wajjin tokko. Waaqayyo abbaan jiraataa bara baraati. Yesuus jiraataa bara baraati. Waaqayyo abbaan uumaadha. Yesuus uumaadha. Waaqayyo abbaan iddoo hundumaatti argama. Yesuus iddoo hundumaatti argama. Waaqayyo abbaan waan hundumaa beeka. Yesuus waan hundumaa beeka. Waaqayyo abbaa waan hundumaa danda'a. Yesuus waan hundumaa danda'a. Amala waaqummaa hundumaa guutummaan guututti qaba. Lafa inni guutee jiru waaqni kun dhufee gad of xinneessee garaa Maariyaamitti nama ta'ee dhalate. Ilaa firoottan hubadhaa. Isatti ta'e malee namni waa isa hin goone. Maariyaam egaa ajaja Waaqayyootiin yommuu Waaqayyo ishee filate tole jette. Kun attamitti ta'uu danda'a jettee Gabreelii gaafatte. Gabreeliin immoo akka kun itti ta'u itti hime. Egaa jaalala keenaaf haa ta'u itti jaalala Waaqayyoo haa ta'u itti. Yaadi isaa isheedhaa galuu baateyyuu fedhi Waaqayyoo haa ta'u jettee dhiibte. Akka fedha Waaqayyootti egaa dhufee inni gad of deebise sun garaa ishee keessatti nama ta'ee argame. Achi as ba'ee gara biyya lafaa kanatti dhufe. Inni nu dhufe jennu kunoo karaa sana achi nama ta'ee achi as dhufe. Hojii seexanaa diiguudhaaf, seexana barbadeessuudhaaf, aarsaa cubbuu ta'uudhaaf, fannootti fannifamuudhaaf, foon fudhatee achi as ba'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana egaa ayyaanni dhaloota gooftaa keenya yommuu yaadannu dhufuusaa, dhalachuusaa, mul'achuusaa yaadachuu qabna. Akkam jennaa fuulduraa dudduubaan yoo waamne hin dhufee, hin dhalatee, hin mul'ate. Akkasitti qabanna. Hin dhufe Yesuus. Eessaa? Iddoo ture teessoo isaa gubbaadhaa iddoo bara baraati Waaqayyo abbaa biraa dhufe. Ani abbaa keessaa ba'een gara biyya lafaa kana dhufe jedha. Wangeela Yohaannis keessatti hin dhufe. Achi biyya ifaatii dhufe. Biyya jireenya bara baraatii dukkana biyya lafaa keessa dhufe. Biyyi lafaa seexanaan qabamtee jirti. Dukkana limixiidha. Dukkana kanaaf dhufee ifa ta'e. Ifa ta'ee mo'e. Yesuus ilmi Waaqayyoo galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo ayyaana gaarii isiniif haa godhu. Nagaa Waaqayyoon ta'a. Yeroo kan biraa walitti deebina. Malaakoo laanaan jedhama nagaan ta'a. Yesuus mootii waaqaaf lafa ta'ee dhalatee ni gammanne. Urjii ba'aa biiftuu argine isaaf sagaduudha.